korma beefa ho kondala ho korma lammin jalayatu kadinni gurra soda korma lammin jalayatu kadinni gurra soda korma beefa ho kondala ho korma lammin jalayatu kadinni gurra soda korma lammin jalayatu kadinni gurra soda Deddeema si duuba iddoon ejjannaa kee humaan qabu huuba Olu utaalanii kaasanii awwaaraa yoo hamaa kee faarsan garaatu na aaraa kolfa kee Laafa kaaneen geedaruu lafeeteen natu goota mootummaarree dhaloota haa waanyitee atta goota Hoommaan lafa gurgurree feen bijaan lafa binnee xaaxoon mana ijaarree Lulli nuu far'aa miti osoo maa lollu jaarree nu feenaan kootumaarree Abba dama sakara gurba abba kara abba dama sakara Amantiitti yoo ta'e Jawaar Mohammadi Muslima ani Kiristiyaan akka lafa itti dhalataniitti yoo ta'e ani ilma Oromoo ta'e lixa Wallaggaatti dhaladhe inni Arsiidha gaafan dhugaa isa keessatti argadhu dhugaa Oromoo maal jedhee walaloo barreesse mul'ata isaa dhugoomsuuf ilmaan isaa utuu jirru taaddeen du'eera hin jennu jira taaddasaan birruu funyaan roob funyaan roob ilaa taa'eetu samii lamatti kuta Ameerikaa taa'ee beekumsaan mataa diinaan rukuta kibba Afrikaa jira cina seenaa Maandeellaa taaddasaa waalle malee kaayyoon isaan seenni boolla Ameerikaa taa'ee beekumsaan mataa diinaa rukuta jechuun maa jechuudha jedhee waan itti miidhameen qaban akka dhuunfaa kootti. Sii tokko namoonni Jawaar Mohammad faana qabsoo uummata Oromoo kana finiinsuudhaaf hiriiran hedduu jiru baay'een biraa harcaani rakkoo isaantu qabaa fi isa qaba waan hin beekun qabu dhugaa isuma keessatti waan argadhuuf maa jedheen barreesse gurraan nu ga'uudhaaf haala holmaa guyyaa bakka mara ga'ee magaalaaf baadiyyaa dadhabdee seexaa dhabdee gaangeen harcaatus bira fardi colleen irra gulufaatuma jira gaangeen eenyuudha jedhee kan na jibbee jira namni na wajjin dhalatee guddate Facebook irratti maxxansee nanti mqataan farda collee jechuu baay'isa jedhee koomentii natti kennee kan na lolee kan na jibbee unuma jira akka dhuunfaatti jechuudha. Kanaaf artistiin Oromoo galma guutee jiru kun nama murtaa'etu itti jiraachaa jira. Namoonni yaad isaanii yeroo hundaa keessaa burqu baay'ee beeka. Qarshiin 200 sirka jira onaa kenni jennee jiraachaa jirra baay'een keenya nan sobee. Warri akkas jennee olitti mannu immoo gaafa qabnu immoo oliif bilbileetu narka jiraati dhufuu gaafa jenne eeyyee kottennee ol waamni ol tajaajillee jiraachaa jirra. Qabsootti jirra ammayyuu hin bilisoomne. Kanaafi akkuma hundumtuu jedhee Jawaar Mohammad nuti sitti himnu sin ajajnu artistii kana gara kamiin yaadaan fayyaduu danda'ani maal gochuu akka qabdu saba warra siyaasaayyuu gorsaa jirta artistii kanaaf yoon akkas godhe fayyadamaa ta'uu danda'a artiin Oromoo sadarkaa tokko ce'uu danda'a jedhi. Carraan kun yaanaaf isa jalqabaati jechuudha isaa wal argu kootiif Jawaar baga nagaan gara biyya keetitti deebitee si jaa. Inni biraa mee ijoollee artistoonni keenya gatii namaa liqeessineetoo nama biraa qabnu nuti uummata Oromoo biraa isoo ta'e uummata kanaaf hojjechuun dirqama keenya ogummaa keenyas ogummaa biraan qabnu. Ta'ee immoo uummata kanaan waan isinii hojjechaa turreef kiraayii isin biraa qabna nu kafalaa jennee uummatas waan gaafannu qabnu saniif afaan qabannee jiran. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'e. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhanii kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jala tun deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasi dabbaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruudha. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura qirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa
bara afran qallootirraa baaleetirraa maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase ka jennu ka dadammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin dura gaafii Oromummaa kee miti hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Wanti gabaadha gargaarina bakka ilmaana bikanke nafi dhangalaka lalla Dumbushee Galaa nagalakala lawan dabre dhufe nabbete dhufe Dumbushee Galaa nagalakala abat. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana galaaltan even kaabutoo boodarra galaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kabiseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Nawaayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjeta. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deema hoggaa jenne ummata sammuu isaa